Namoonni afaan Oromoo malee hin beekne sababii harka caalan hospitaalota magaalaa Finfinnee afaan Amaaraan hojjetaniif danqaa afaanii mudatuun dogoggora wal'aansaa hanga du'aatti isaan ga'uuf saaxilamuu jedha qorannoon. Wal'aansa fayyaa olaanaa barbaacha kanneen gara magaalittii hedduminaan dhufan naannolee biyyattii hundarraa ta'us harki caalu naannoo Oromiyaa irraa akka ta'e qorannoon ni agarsiisu. Qorannoon Dr. Toomaas Makuriyaatiin bara 2019 keessa hojjetame. Amajjii bara 2021 barruu Prime Scholars jedhamu irratti maxxanfameera. Hospitaala guddicha Qidduus Phaawulositti dhukkubsataan harki caalu afaan Oromoo akka dubbatan mul'iseera. Warreen qorannoo kanarratti hirmaatan keessaa tokko Yuunivarsiitii biyya Beeljeem Gent jedhamu keessatti barataa digirii sadaffaa akka ta'e amantii boruu rakkoon afaanii hanga du'a lubbuutti dhaqqabsiisaa waan jiruuf furmaata hatattamaa barbaadaa jechuun waayila koo Galaanaa Balaayitti himeera. Kenniinsa tajaajila fayyaa keessatti parsantii 80 akka ta'u kan dhukkubni ittiin adda ba'u haasaa ogeessi fayyaa dhukkubsataa wajjiniin taasisu irratti xiyyeeffateeti irratti hundaa'eeti. Kana jechuun laaboraatoorii gargaaramnee parsantii 20 qofadha kan nuti dhukkuba tokko adda baasnee furmaata kennuufii dandeenya. Kana jechuun haasaan yookaan afaanni iddoo guddaa qaba. Dhukkuba tokko adda baasuu keessatti furmaata kennuufii keessatti jechuudha. Kana jechuun dhukkubsataan tokko afaan ogeessi fayyaa haasa'u hin hubatu yoo ta'e yookaan immoo ogeessi fayyaa afaan dhukkubsataan tokko haasa'u hin hubatu yoo ta'e parsantii 20 qofa irratti hundaa'eeti jechuudha kan inni tajaajila fayyaa kennu. Keessumaa immoo biyyoota guddachaa jiran biyyoota akka Itoophiyaa keessatti teekinooloojii nuti qabnu laaboraatoorii nuti qabnu hagas jabaa waan hin taaneefi parsantii 20 jedhame sadayyuu fayyadamnee adda baasuu hin dandeenyu jechuudha. Yoo wal hubannoon ogeessa fayyaa fi dhukkubsataa gidduu hin jiru ta'e. Akka fakkeenyaatti qorannoo kanaan dura dhimma wal fakkaataa irratti exactly dhimma kanarratti miti dhimma wal fakkaataa irratti gaggeeffame tokkorraa hubachuu dandeenyutti qorannoon suni hospitaala tokkorratti kan inni gaggeeffame magaalaa Finfinnee keessatti. Hospitaala sana keessatti dhukkubsattoonni parsantii 56 ta'an afaan Oromoodha kan isaan dubbatan. Kana jechuun dhukkubsattoota yaala fayyaa argachuudhaaf hospitaalota Finfinnee dhufan keessaa irra caalmaan isaanii afaan Oromoodha kan isaan haasa'an jechuudha. Waan dhibu hospitaala sana keessatti ogeessota fayyaa jiran keessaa parsantii 9 qofa kan afaan Oromoo haasa'uu danda'u. Kun maal nutti mul'isaa rakkinichi akka inni bal'aa ta'edha. Kanaan wal qabatee kan nuti adda baasne maalidha? Sadarkaan rakkina dhimma kanaan wal qabatu baay'ee guddaa akka inni ta'edha. Kanaan wal qabatee rakkinawwan muraasa kan mudachaa jiran adda baasuu yaalleerra. Rakkinni inni tokkoffaan wanti kuni medication error yookaan immoo dogoggora tajaajila fayyaa uumaa jira. Al tokko wanti kuni aga dhukkubsataan illee lubbuu isaa hidhabuutti geessuu danda'a dogoggorri kuni. Danqaa afaaniitiin wal qabatee gaafa qorichi ogeessa fayyaatiin dhukkubsataaf kennamu dhukkubsataan suni hubachuuf ni rakkata waan ta'eef haalli inni ittiin qoricha sana fudhatullee yeroo baay'ee sirrii miti. Dhukkubsataadhaa fi gorsa ogeessi fayyaa kennu dhukkubsataan sun hubachuudhaaf baay'ee rakkataa yoo wal hubannoon hin jiru ta'e dhukkubsataa fi ogeessa fayyaa gidduu beellama kennamuuf illee dhukkubsataa yeroo baay'ee hubachuu hin danda'u sababni isaa afaan hubachuu hin dandeenye dubbatama waan ta'eef al tokko wal hubachuu dadhabuudhaanis dhukkubsataan al tokko rakkina fayyaa isaatii fi yeroodhaan furmaata argachuu waan dadhabuuf yerootti gara yerootti hospitaalatti deddeebi'uun illee jiraachuu danda'a. Kunis baasii dabalataadhaa fi kan inni saaxilu. Even hospitaalota keessatti barreeffamawwan jiranii afaan Oromoo miti kan isaan jiranii afaan kabiraadhaani. Dhukkubsataan wanta kan hin hubatu taanaanii eessa akka deemu garamitti akka deemullee hubachuu waan hin dandeenyee fi kun immoo yeroo isaa fixa. Kunis baasii dabalataatiif saaxila jechuudha. Rikomendeeshiniin keessan inni maaltu rakkoo kan hanqisuu danda'a? Finfinneen magaalaa guddittii Oromiyaati. Dhukkubsattoonni afaan Oromoo haasa'an magaalaa guddittii isaanii keessatti afaan isaaniitiin tajaajila fayyaa argachuu dadhaban jechuun waan baay'ee nama yaaddessuudha. Akka yaada furmaataatti wantoota sadiidha kan nuti adda baase. Inni tokkoffaan afaan Oromoo afaan hojii hospitaalotaa kan magaalaa Finfinnee keessatti argamanii ta'uu qaba kan jedhudha. Lammaffaa irratti ogeessonni tajaajila hiikaa afaanii kennuu danda'an ramadamuu qabu. Kana jechuun yeroo wal hubannaan dhabutti yookaan immoo ogeessi fayyaa fi dhukkubsataan wal hubachuu hin danda'an yoo ta'e ogeessi tajaajila hiika afaanii kennu. Waa'ee fayyaas kan waa'ee afaaniis kan waa'ee aadaas beeku jechuudha ogeessa sirrii ramadamuu qaba. Sadaffaa irratti gaafa qacarriin ogeessota fayyaa taasifamu
ogeessota fayyaa afaan hedduu haasa'uu danda'an. Ispeeshaalii kan keenya kan inni irratti xiyyeeffate afaan Oromoodha waan ta'eef afaan ofii dubbatan dabalataanii afaan Oromoo hakiimota haasa'uu danda'anii fi carraan hojii dursaa kennamuufii qaba kan jedhudha.